Kun Aadamoo Aadmalee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu nageenyi badhaadha. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamu. Nageenyi kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Egaa akkuma beekamu adhallee viidiyoo biraatiin walitti deebineetiin jiru. Warroonni mana kanaaf haarawwatan sabiskiraayib godhaa. Ammallee viidiyoo kana laayikii tuqaa. Erga sanii ammoo sheerii godhaatiin nama jaalattan bira dhaqqabsiisa. Waan isin barattan obboleessi keessanillee irraa haa baratu. Akkasumallee chaanaaliin kunillee sababa keessaniin haa guddatu. Guyyaa har'aallee noota biraatiin walitti deebineetiin jiru. Barnoonni guyyaa har'aa waliin ilaallu aadaa. Aadaa jechuun maali? Aadaa fi aadmalee jira. Aadaa wanti jedhamu maalii fi aadmalee wanti jedhamu maali? Haga xumura viidiyoo kanaatti yoo wajjin turtan viidiyoo kanarra waa hedduu barattan jedheetii yaada. Aadaa jechuun maali? Jalqaba irratti aadaa jechuun gocha asiin dur abboota irraa yeroo dheeraadhaaf taasifamaa hojjetamaa akkasuma sirna san keessatti aadaa ta'edha. Sabni tokko saba jedhamuudhaaf aadaa afaanii fi duudhaa mataa isaa of danda'e qabaachuu qaba. Oromoon akkasuma aadaas duudhaa boonsaalee hedduu aadaa gaggaarii barnoota namaaf ta'an hedduu qaba. Aadaa kanneen keessaa aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa du'aa, aadaa cidhaa, aadaa gootummaa, aadaa arjummaa, aadaa waraanaa, aadaalee hedduuf keessaa qaba. Aadaa kana keessaa aadaa cidhaa yoo fudhanne fuudhaa fi heerumaa kana keessaa aadaa heerumaa akka bayee akkasuma wantoota dubartoonni yeroo intala takka gurguran jedhan aadaa Oromoo keessaa ammallee akka hamoomota warri intala fuudhe jedhu akkasumallee sirna wal gargaarsaa fuudhaa fi heerumaa keessatti dhoofsisaa walii kennu geegaa waliif fooyu aadaa Oromoo keessatti dargaggeessa ga'e fuusisaa turteetti. Akkasuma dubartii geettillee geegaa qooddee heerumsiisaa turteetti Oromoon. Kana malee aadaa waraansaa keessatti aadaa geerarsaa namni tokko diinaa yoo marfame geeraree sodaachisee diina isaa akkaataa inni ittiin qolatuu fi erga diina isaa ajjeesee booda akkaataa itti geeraree eenyummaa isaa ittiin ibsatu qabdi jechuudha Oromoon. Kana bichaa miti aadaa gootummaa hin qabdu. Oromoon uummata gootaa yeroo baay'ee jedhee isiniin dubbata. Gootummaa Oromoo kana ammoo Oromoo waan jaallatu qofa osoo hin taane haga tokko ammoo waan irra gahee arge hedduu isaa waan qabuufi jechuudha. Gootummaa yoo jennu gootummaa nuti ammaan tana kutaa fi gandaan walirratti gootumnu osoo hin taane gootummaa aslii ka ammallee nama namummaan jaallatuu fi diina ofii dura dhaabbatanii falmatuuti jechuudha. Akkasuma Oromoon aadaa sirna du'aa keessatti aadaa wal awwaalchaa hin qabdu. Goonni tokko yoo du'eetiin jedhee akka naannoo keenyaa akka an beekutti maal jedhan haraamanchoo waan jedhantu jira. Namicha san wanta inni yeroo jiru godhe maqaa isaa dhahanii akkasumallee gochoota isaa san himanii dhiichisanii isaa boohutu jira jechuudha. Ammallee dubartiin takka yeroo nama tokko jaalattee dhiira tokko feetee itti heerumuudhaaf innis hin gaafanne ta'e isiin ammoo itti heerumuuf kallattii dhabdee maatii ofiittillee himuu sodaatte mana warra gurbaa dhaqxee hiddii garaa keessa goorattee dabaana dhaqxee gurbaa sanitti heerumtii jechuudha. Warri gurbaa sunillee intala san fuudhanii ol kaayanii erga sanii maal godhan? Gurbaa isaanii bakka jiru barbaadanii fidanii walitti heerumsiisan. Osoo walitti hin heerumsiisin dura warra intalaa dhaqanii intalli teessan nu geetteetiin jirti jechuudhaan itti himanii jechuudha. Erga sanii warri lamaan walitti araaramanii ijoollee illee akka walitti heerumu taasisanii sirna aadaatiin fixatan. Akkasuma gurbaan tokko intala takka fuudhuudhaaf jaalatee erga fuudhuuf jaalatee booda itti dubbatee yoo isiin waan diddu ta'e yookaan kadhatee warri waan dhoggatu ta'e butee waan fuudhu jira. Buttaa jechuun intala osoo isiin hin feene diddiidhaan qabanii namoota jaalatu hiriyyaa fi akkasuma namatti dhiyaatu mari'atee qabee fuudhee bakka wayii kaa'atee erga sanii ammoo intalli teessan nu bira fiidhee warri gurbaa dhaqee itti himuudhaan eegga sanii maal ta'anii walitti bultii ijaaratanii jechuudha. Kunniin hunduu aadaa Oromoo. Aadaa arjummaa keessatti Oromoon arjaadha aslii isaa hundumatti arjummaa kana uumamaan qaba isiniin jedheera. Kana keessaa aadaa guddifannaa keessatti ilma abbaa tokkoo yookaan saba tokkoo bakka biraatii fuudhee rakkataa ofii qabee erga ofii qabee hin lallabadha. Lallabatee tokkoffaa gosa ofii godhata. Erga gosa godhate ammoo namni lallabate sun ilma taasifata. Ilma yeroo taasifatte
kutaa ilma ofitti kutu kuteefi kennaa ilma isaatti kennu kenneefi ija ilma isaatti ilaaleeti eegasanii ammoo ilma isaa ta'e maqaa isaatiin waamamaa jechuudha. Kun aadaa Oromoo arjummaa keessaa. Aadaan kun hedduun isaa aadaan Oromoo aadaa bareedduudha. Aadaa kana keessa ammoo sabni kamuu akkuma aadaa bareedduu qabu aadaa baddullee qaba. Aadaa kana keessa ammoo aadaan tokko tokko kan sirna ittiin bulmaata biyya tokkoo faallessanii fi akkasuma amantaa tokko faallessantu jira. Aadaa Oromoo hedduu babbareedduu akka gootummaa, arjummaa, fuudhaa fi heeruma keessatti wal gargaaru, yoo du'an wal awwaaluu fi nama rakkate rakkoo baasuu keessatti hedduudha. Kanarra faallaa ammoo akka aadaa buttaa fakkeenyaaf intala dirqeedhaan osoo isin hin feene fudhatanii galuun dur aadaa taasifamee yeroo dheeraadhaaf dalagamaa tureetiin jira. Ergasanii ammoo sirni mootummaadhaa wanti kun dhiibbaa dubartoota irraa hin geessa waan jedhee ilaalee fi waan kana dhooggeera. Kaleessallee aadaa ta'u wanti kun ammaaf ammoo hafeetiin jira jechuudha. Akkasuma aadaan adda baanaa kunis yeroo kana keessatti qaqal'atee hin jiruu jechuudha. Aadaan bareedduun hedduullee akkuma jirtu aadaan badduu sabni kamuu hin qabaa jechuudha. Aadaa amantaa fi yookaan ammoo biyya takka faallessu. Nuti ammoo waan kamuu waan dalannu kam keessatti aadaa teenya bakka isiin shari'aa hin faallessinetti hin jaalanne. Garuu ammoo aadaa teenya jennee bakka isiin faallaa shari'aa taatetti jala hin deemnu jechuudha. Gosummaadhaan walirra deemuu yookaan ammoo uffaarsanii nama biraa xiqqeessuun aadaa naannoo tokkoo oduu ta'eeti aadaan sun aadaa nama biraa irratti miidhaa geessu waan ta'eef aadaa fudhatama hin qabne jechuudha. Oromoon aadaalee bareedduu hedduu hin qabdu. Haa ta'uti ammoo aadaa shari'aa faallessu. Bakka aadaan teenya shirkii qabdutti, bakka aadaan keenya faallaa amantaa islaamaa deemtetti islaamummaadhaan wal madaalaa deemuu qabnaa jechuudha. Maaliif aadaan tun ittiin beekama sabummaa kennaa, ittiin beekama eenyummaa kennaa yoo taatellee akiratti ammoo qabriin waliin hin seentu waan ta'eef. Wanti an jechuu barbaadu namoonni hedduun amantaa islaamaa hordofaa maqaa islaamummaa kana ammoo akka waan beekanis fakkeessuudhaan faallaa shari'aa yeroo isaan deeman jira. Fakkeenyaaf irreecha yoo fudhanne irreechi aadaa Oromoo osoo hin taane amantaa uummanni Oromoo hordofudha. Amantaadha wanti jedhamu tokko sirna kadhannaa waan tokko kadhatuu fi sodaatu waan bu'aa jechuu fi waan godha jedhanii sodaatu. Fakkeenyaaf kana keessa yoo fakkeenya godhe uummanni Oromoo yoo roobni caame malkatti baatee irreeffatti. Akkasumallee birraa tullutti baatee irreecha godhatti. Wanti kun sirna kadhannaa kana keessatti waan shari'aa faallessu waan ta'eef aadaa jennee wamtuma Oromoon hojjette qofaaf jala deemuun hin barbaachisu jechuudha. Namoonni tokko tokko hin jira. Wanta kana dhiisi. Wanti kun faallaa shari'aati. Fakkeenyaaf irreecha godhuun uummata Oromoo keessatti yeroo dheertuuf illee hojjetamu aadaa ta'e osoo hin taane amantaa ta'e gaggeeffamaa jechuudha. Namoonni hedduun ka'ammoo kaleessallee bu'aa uummanni islaamaa oromummaaf godhe hin beeknee fi akkasumallee islaamummaan bu'aa nu buustu hin beekini yeroo islaamummaa irratti duuluu barbaadan yoo waan amantaa dubbatan gara arabaatti nama hirkisuudhaaf yeroo deeman hin jiru. Ilaalchi akkanaa kun ammoo ilaalcha dogongoraati. Namni tokko amantaa isaallee amantummaan qabatee sabummaa isaallee sabummaan jaalatee biyya isaallee biyyummaan qabatee hunda isaatu wal bira jaalatee ittiin deemuu danda'a waan ta'eefi jechuudha. Amantaan kamuu sirna ittiin bulmaata mataa isaa qaba. Aadaa ittiin bulmaataa fi daangeffama mataa isaa danda'e. Aadaan Oromoo bakka isin shari'aa faallessitutti maal goona? Irraa gabaabbannee bakka isin shari'aan wal galtutti faana deemna jechuudha. Aadaan hedduun Oromoo shari'aadhaan wal galtu. Arjummaa islaamummaan itti ajajjee rakkataa gargaaruu fi ammallee rahima sufachuu, ammallee nama dhibame gaafachuu, ka du'e awwaaluu keessatti islaamummaan itti ajajju. Oromoon illee qabu namatti tola. Aadaa gootummaa keessatti illee al-mu'minu al-qawiyyu khayrun min mu'min da'iif jedhan. Mu'mina jajjabaa nama gootummaa qabu nama ammoo sodaattuu hin taane ta'uun barbaachisaadha. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'uuzu bika min al-jubni. Nuuyinummaa rasiif maganfadhaa jedha Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Nuuyinummaani badduu ta'uu qofa osoo hin taane Rasuulli irraa maganfatanii jechuudha. Waan hammeenya siirraa daangaa. Kanaaf gootummaan maashaallah waan namatti tolu aadaa keenya ta'uun isii nama gammachiisa. Arjummaan illee akkasuma namatti tola. Kanaaf faallatti ammoo waamummaadhaan faallaa jiran aadaa jennee jala deemuu osoo hin taane wanti kun aadaan keenya uummanni keenya yeroo dheeraaf hojjeteetiin jira. Haa ta'uuti ammoo islaamummaadhaan walgaltii waan jedhu laaluun barbaachisaadha.
فيديو أدا وانت نسني في ديف آدان أورمو هدون نسي آدان ما غمتشست وان تاتف أكسين آدا كين حاجة توك دقيت تنيفي الرهوبة تنيف يو فيديو كون اسنتي تولي شير قدا لايكي قدا تي أكسو ملي مانا كان فاروتانا سبسكرايب وچو هندكتنا سننجدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته